Mootoko erga jireenya koo keessa galchee jireenyi kunaaf. As gaafan taa'u namaaf gaafan hojii hojjechaa ooliyyuu natti tolaadha. Ati gaafa dhuftu waan baay'ee fiddee dhufte. Dhugaa siin qabaachuu kottee baay'een gammada. Hamtuun sin argin naaf jiraadhu haadha koo. Jaalala jechuun maal akka ta'e na barsiiste. Eenyummaa kee isa sirriidhaan natti dhiyaattee ta'u kan bara baraan si jaalladhu na goote. Waan kamiyyuu yoo dhufe si dhabuun barbaadu. Dhugaa siif amanamee jaalalli maal akka fakkaatu sitti agarsiisuun barbaada. Dhugaa onnee koo qulqulluu garaa koo qulqulluun si jaalladha. Atis immoo akkana jaallattu amma shakkii hin qabu. Mootuu koo baay'een si jaalladha dhugaa. Bro, Noor. Akkam nagaadha. Akkamati. Noor. akkam hojii? Hojiin bareedaadha. Yeroo baay'ee sittin si arga akka carraa ta'e irra qofaatti sin argadhe malee si baruun barbaada baay'ee. Maara koo qabariyaan isas mana waliin arguu dandeessa. Akkamiree hojii? Hojiin bareedaadha dhugaa. Har'a immoo birraa fakkaata. Amma gara biraattis deemaa irra bitee. Guyyaa akkasii namatti tola. Odootti na deebistee hojii irraanfachiiste. Rakkoon qaba nuun iddoon deemuun qabu qulqulluudhas. Haa ta'u qabu isa qulqulleessa. Akkami hojii kee kanatti fa'ammoo eenyu fa'aa si jajjabeessa? Hojii koo kana keessatti ofii makoon of jajjabeessa garuu yeroo hundumaa namni biraan dhibamne tokko jira. Nama tokko maazarii kee moo faazarii kee? Ammaafillee isaan miti. Eenyudha eenyu ta'uu danda'a? Obboleessa moo obboleettii keedha? Sitti muree. Yoo eeyyamamaa taate too natti himtee natti tola. Wal baraarra miti dhimmamu. Egaa obboleessa naaf taatan siin jedhe kanas dhofskaara silas. Jaalallee godha. Jaalallee? Jaalallee baay'ee na jaallattu. Jaalalleen baay'ee jaalladhu. Baay'ee si jajjabeessiti iddoo kana. Dhugaa. Akkasii jaalala keessatti jaalala dhugaan iddoo hin filatu bakka hin filatu hojiin filatu akka kanaatti nama jajjabeessu warri jaalala sirrii qaba. Dhugaa kee jetti. Isheen bakka kana taa'u kotti uumaa tokko gaabbinii itti dhaga'amu. Jechuun na jaallachuu isheettis kooraa jiraatti. Ittoo nama tokko ta'eeti bakka oolmaa koo laaltee na tuffatti yoo turte hin dhiire. Jaalalleen kee garuu bakka kanatti akkamittiin si jajjabeessiti? Isheen akka durboota kaanii miti. Jaalalaaf malee bakka nooluuf hojiin hojjedhuuf bakka hin qabdu. Eenyummaa ishee isa dhugaa waan naaf kennite wayinitti fakkaata. Anis immoo akkasuma eenyummaa koo isheef hin qusanne. Dhugaatti waa ishee sitti himuuf gaafan ka'u miiran ittiin dubbadhu iyyuu hin beeku. Dhuguma na jaallatti dhugaa. Yeroo ammaatti garuu jaalalli akkasii fi jaalalleen akka saarsaa nama kaffaltu hin jirti. Isheen kakkooti garuu jirti. Na hin haabsiste. Ani immoo tokko jirti ba'aa natti taate tokko na rakkisaa jirti. Maali? Akkuma namaan jaalladhee na didde. Na diddee? Diduun maal dhaabattee na naasofsiistu. Maali? Isheen immoo amma isheen na gubdee waaman gubu natti fakkaata garuu. Akkaataa gaaffii wallaalte naamani. Isammoo itti beekna maali ijoollee xiqqoo ijoollee warra akka keessanii bira waan hin oolu isaan irraan baradhatu. Amma immoo ijoolleen ta'e. Malee waa'ee jaalallee koo gaafa sitti himu hojii faana eegsisaa beektaa. Dhugaa akka itti wal argine fa'aa gaafa sitti himu gaafa yaada dhufaa jechuudha. Ilmaan faana qaba beektaa. Dhugaa akkam akka isheen na jaallattu maaliif akka isheen na jaallattu fa'aa naan galu. Jechuun akkuma argitu bakka kanan taa'uudhaa hojiin koo waan kana. Isheen garuu immoo. Egaa nan tilmaamu waan kana. Isheen egaa caammaa abbaa ishee yookiin caammaa harmee ishee fiddee dhuftee kophee sana gaafa isheen fuutu ija keessa ilaaltaa borus dabaltee fiddee achumaan bilbila fudhatte moo nan sobe. Baruuf bira geessetti qooma tokkotti dogoggorte. Yeroo baay'ee warri kophee qulqulleessitanii fi warri uffata hodhitan garuu
kallattii isinitti nama bartan kallattii itti jaalallee bartan yookiin naan abbaa ishee kophee abbaa ishee fiddi yookiin kophee ishee fidatti yoo mana uffataa deemte sufanii asiin safaru asiin safaranii duwwaa sagal jedhanii jalqa. Akkamiin bartee? Isa kana gaafuma isheen jirtu sitti muun koo wayya. Amma garuu gaarummaa isheetu si taasise natti tola. Tole itti naafu. Gaaf tokko hojiin hojjetiin oolee beekta. Akkuma isin jedhe immoo fi makoonuuf gargaaraa fi makoonuuf jajjabeessa. Bakka kana taa'ulee asumaatti isaan hojjedhuun immoo deemee laaqanas nyaadhaa galgala sirbaata asumaan nyaadhaa mana kiraallee asumaan kaffaladha beekta. Anaa beelee as taa'u. Waa keessan baruu maaf hin ariifadhe kottu mees taa'e. Kottu natti fixeettanii deemu. Fixeera sa'a. Amma namni ufatti waa ishee tokko lamaan natti hin dhabu. Kanarra immoo gaafa ishee hojii wal si barsiisuun sitti himaa kanarra caala akkana sitti mi'aa abdii guddaan qaba dhugaa. Maal agaruu hojiin ishee hojii maal hojjetti? Barattuudha. Barattuu? Kan koo ishee waggaa tokko guutuu na gubdus barattuudha. Nuti reefu ji'a shanfaa qabanna. Ji'a shanii? Waggaa tokko guutuu faana deemee hamma kana gara jabina isheef kenne garuu. Ani ko akkuma jalqaba siin jedhe natti fakkaata. Akkaataa gaaffii wallaaltee laata? Akkaataa gaaffii amma gaafa na ilaaltu namuma chiikii janajjanuun beekne sitti fakkaadha mooti moo akkamidha waan isa? Garuu anaaf yoo tole jettee. Maal isallee wanti nama jaallachiisu arraba qofaas miti. Inni maasaleedha. Wanti anarraa isheetti fokkisee ta'uu danda'a yookiin immoo waaqatu kan koo hin goone ta'a. Garuu akkan ta'u ta'ee amman isheetti aarsaa yeroo koo kaffalee barruu harka koo keessa ishee magashuu hin qabu. Haa ta'u dhugaa. Anis waan isa gargaaru hin qabaadhe immoo Wama tokko na sirraa. Arraba qabda fakkaata waa malee tolee siin hin jenne isheen. Lakkisa miti dhugaa. Onnee qulqulluu qofaan itti dhiyaachuu. Haa onneen koo chiikota baay'ee jaallateera ati nama tokko qofa waan jaallateef. Ani akkas hin jenne. Jettee na arrabsite. Hin jenne dhugaa. Haa ta'u siini. Maalumaafuu wal argina nagaa naa ta'e. Haa ta'us. Qarshii kee moo qabi. Deebii qabdu. Lakki lakki qabi. Maal jechuudha deebii qabda? Kana booda bulaadha waan qabnu. Haa ta'u ulfaadhu galata. Mootu. Maal dhaabadhu naa tolchisiisiin si eeguuf nas taa'amti ganamaan. Maaliif nan hubattu ati waggaa meeqannaan naa jira miti yeroo meeqa? Maal hubadhaa? Bilbilee si argachuu hin danda'u bilbila hin qabu naan jette xalayyaa si barreessuuf immoo warra durii miti atis naan deebistu maaliif nan hubattu ati? Toleen dabarsa. Dhaabadhu naa tolchisiisiin jaalladha. Anuma si dhagaan jiru anuma sin jaalladha. Maaliin si godhe garuu? Toleen na dabarsine natti barfachaa jira kilaasii. Mootu maalta dhaabattee naa sobsiiste ani ija kee arguuf hawwaan jira. Akkasitti dhaabadhee si ilaaluun naaf gammachuu qaba. Naannoo baay'ee mana jibbisiista. Maaliif nan hubattu garuu mootu? Maaliin si godhe? Si hubachuus hin barbaadu si hubachuus hin danda'u. Na dhagaa akkamii? Maaf abdiin kutattooti sin barbaadu? Akkamitti abdii kutachuu danda'ani? Of si jaallachiisuuf maalimmoo godhu? Yoo maal godhe na jaallatta? Yoo wanta barbaadde godhuu si jaallachuu hin danda'u. Karaa koorran dhaabbate. Adaraa kee nan hordofi na dhiisi. Xiqqooma ishee sin Na gaddisiisu. gadhiisi. Xiqqooma ishee sin gaddisiisu mootu. Na dabarsine natti barfachaa jira. Wama tokko. Jirta. Maal irree maal taate? Wanta kuyyuu. Fuulli keessa deemti. Sirriidha maal hin ta'e? Namni bara kanaa garuu wanta kan isaan ta'anitti maaf irraa? Inni sirrii jechuun utuu qabu akka isaan qabnee ta'a. Wanti hundumtuu iyyuu nama harkaa babbadeera. Namni kan namaa malee kan isaa waanuma farkaa qabu iyyuu ittiin fakkaatu. Garuu immoo addunyaa tokko se'a maal guutaa? Maaliif immoo jette takkas? Kanaafuu waan jedhu wantoota tokko yeroo natti dhaga'ame turan. Inni maal sirrii jechuun akkuma waan gaarii waan kun ta'e amma namoonni baay'ee waan kana afaan namarratti hin jibbu. Namoonni baay'ee immoo wanta kana afaan namarratti qabu. Wanta kana caalaa akka namoonni baay'een qabu turani. Osoo jireenya qabuu du'aa wanamni beektamti keessa ba'e. Haa ta'u hangaruu waamti naan liqimfamee jira. Fuulli kee gaafa dhuftu maal taateedha maal na sobaarta moo wanta haaraa maaltu mamee? Maal sabee beekaa? Lakki fuulli kee sirrii miti akkuma nama haaraa natti taa'aa. Lakki waa'ee qormaata tokko fi na yaaddeesseeti malee waan biraallee wanta hin ta'e tokko illee hin qabu. Maal qaxalee akkasii isaatiin maa beekaa? Inni sirriidha. Mee sadiisi. Waa'ee keenyaati. Haroomsitti bareedeera. Isa odoo inni. Maaf hin sobaa? Akkas ta'e uffata hojiin osoo hin jiru natti bareedeera. Yoomuu hin faanneetti naaf tokkoffaadha.
Ati anaaf lammaffaadha. Akkasii agarsiisa. Maal? Akkan qoosaa beekta. Yoomiyyuu taanaan tanaaf tokkoffaadha. Beekamsa. Garuu isin arganne maal ta'an ture? Utuu hin arganne amma barattuudha. Silaatti dooktarii, injiinerii, paayileetiyyuu taata laala. Durseen ta'an ture. Koostaa baat. Ati anaaf waan hundumaa qora dhugaa. Jechuun akka itti na jaallattu caala akkan si jaalladhuma beekta. Dhugaa rabbiitu keessa koonnee guguutuutti si jaalladha. Yoomii immoo si dhabuun barbaadu. Namni tokkos immoo anarraa isin fudhatu beektan. Yoomiyyuu taanaan kun maal ta'e? Akkati anarra caalaa dhiira biraa ilaalles immoo qabdeessa irraa qaba. Dhiira biraas illee tokko kollee akka hin qabneedha. Ati naaf wanta hunda koodha. Guuta koodha. Abbaa koodha. Waan ittiin jedhee si ibsadhu illee qaba. Kanallee anatu jechuu qaba ture. Ati anaaf haadha kodhaa, obboleettii kodhaa, gorsituu kodhaa, jaalallee kodhaa, haadha manaa kodhaa. Seeni maal taateedha fuulli kee maaf akka kana ta'e amma garuu akka itti na dhoksitu hin barbaadu. Sirrii masaa akka itti na Amma si tuqaa jiraa? Akkamitti? Sitti beera. Sababa qormaataadha. Itti qophoofne. Hin dubbisne yaate eda gaafa bilbila irratti cuftan hin dubbisattee miti yaate. Dirriba kun na fudhate sakkee. Ana caalaa riba caalsifattee miti yaate. Akkasii osoo hin taane sifaan haasa'antu nan dubbisa jedhee daftara koo yeroon fuudhu immoo kanatti dhufe. Amma maal akka qoramtu maqaa kootti barreessitatee maqaa ribaatti barreessitatee teenyee ilaala. Ina finnimmaa. Yaadi kun si bira jira. Otoo akkas fa'aa miti ta'e akkamiin haaraa. Moo si godhaa siini. Na liqimsi. Inni kun ollee haa ta'uuti garuu immoo dhugaa rabbi maal taatee ati dhiphachaa hin jiran baay'ina dhiphisaadha. Fuula kee gaafa ilaalu sobdee akka tokko kolfaartuu natti argama. Maal akka taate dhugaa isaa yoo natti himte maal ta'a? Stress hin dhiphatta jedheeni malee. Waan tokko yoo hin dhiphadhu natti himatti. Gireedii koo tokko badee jira. Barsaa wayii tochi keessaatti gireedii koo inni cinaa jalaa godhe. Barsaa maali? Xiqqoo walitti buunee ture sababa sanaan inni jina godhe. Akka inni jijjiiramu abdii guddaan qaba. Wanti hundumtiyyuu immoo gaarummaa fedha. Tole? Lemootika. Wanta jalaan dhiphatiin akka kanaa. Yoo dhiphattes immoo maaf miira kee qofaa keetti qabattaa ta'e anatti himattee amma tokko sirraatti hirachuu danda'a bara. Mootikoo. Ati dhiphattee nan akkanatti dhaga'ama beektamti. Qofaa kee gaafa dhiphattummaa natti hin dhaga'amu ture. Dhiphinni kee dinbiraa koodha. Kanaaf yaadde. Kan keellee kan kooti. Tole, inni sirraa jedhamee yaada abdii qaba. Yoo sirrachuu baates immoo ani sammuu humna kootii si gargaaree sirreessuuf nan yaala. Tarii immoo yoon barsiicha beekatees immoo haasofsiisuu nan danda'a. Haa bareedduu kanaaf jira. Nan deema natti barfachaa jira. Deeme qasamu. Ciao. Nagaan na oolu. Atillee nagaan na oolu. Gaafa baatu immoo kottu na dubbisi darba. Tol. Maal taate? Maafin dubbattu? Tol. Waan kana si dagachiisa waan tokko sitti utuu dhuftee tatee xiqqooma tokkoof. Jaalalleen koo as dhuftee as oolte. Haasaa ollee na taphachiisaa oolte. Na gammachiisaa oolte. Amma wanti kun miira kee keessaa si baasan dhaggeeffadhu qasitti nama. As dhuftee garuu immoo isheenis akka kee kana taatee dhufti maal akka isheen taate hin beeku malee. Guyyaan irraa guyyaa isinitti faara godhuun fixanii as na bira dhuftanidha. Gaafa dhuftan garuu immoo akkasiin gammaddanii deemtan beeka kalamaan keessaniyyuu jaalalleen koo as teessee waa'ee jaalala keenyaa, waa'ee borii keenyaa, waa'ee hojii kootii na jajjabeessaa oolte deemte. Dhugaa jaalalli akka isheetii siifaa kennuun jedhan. Jaalalli akka ishee yoon ishee ati jaallattu sun kan nama 10 kan nama 5 fa'aadha. Ishee akka jaalallee kootii waaqa siifaa laatu. Garuu ati maal taatee? Intalitti dhagaa. Intala ishee kam? Isheen sila sitti maa ture quuftuu kanaan isheef jedhee mana isaanii bira deeme takkaa nan kadhadha takkaa ittiin dheekkama takkaa miira koonda itti agarsiisa na bira darbitee hin deemtu see taa'e. Waa'ee mashita amma kanaa siyaarsee? Siyaarsee waa'ee ishee ati ji'a 5 keessatti argiteetti ji'a 5 keessatti laayifii dabarsaartu waggaa tokkoon faana naanna'aa jira man. Waan fedhee fi amma kanaa naariin qaba. Tole garuu akkas goonuun jedhame. Maaltu natti agarsiisa? Maal kana nama dhageessitee moo quufa ishee kan ammaa ani jechuudha. Irraan baasu taanaan quufa ishee. Natti agarsiisa intalti natti agarsiisa.
Tarii maalti beeka? Dhaabattee si faana naasoftu. Ah, Maal taatee taate namni hundi tokko see ta'e. jechuun egaa tarii humnaan itti deemte laataati. Humnaan maali miira meeqaan hin kadhachaa oolu? Takkaan ittiin dheekkama, takkaan nan gorsa, takkaan immoo miira koo addarraa sin jaalladhan jedha. Bakka takkaa mana hin dhageessu. Deemi abboo itti na darbattee deemti. Tuffii isheen naa qabdu na dhibaaranaa. Tarii si tuffattes ta'uu dhiisuu danda'a. Tuffiidha malee kun kan dhaabattee na naasofsiisne kan gaddi koo miirri koo tokko ittiin dhagaamne maal dhare? Jechuun durboonni baay'een amma kadhatamuun jaallatu. Akka dhiirri yeroo hundumaa dudduuba isaanii bu'ee deemus hin Kana caala maali jireenya isheen jiraadhaa waggaa tokko isheen kadhadhe. Kana caala maal hin godha? Abdiin kutattiin.